Jirra jirtu kun mata duree C++ jedhu irratti kan walitti fufiinsaan kutaa 20 sinii dhiyeessee ture kan isa xumuraati. Mata duree kana irratti wantoota kutaa tokko kaasee kutaa 19 jiran walitti fiduudhaani wanna qabatamaa tokko akkamittiin hojjennaa isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So koodii asirratti agartan kana jalqabaa kaanii amma dhumaatti waliin hojjennaa jechuudha. So fakkeenyaaf hinti isinii kennuudhaaf wanni nuun gochuu deemnu kun hospital management systemidha. Amma running godha koodii kana. Running godha. So jalqaba yeroo run godhu softwarein kun maal naa fidaa jira akka asirratti argitanitti. Software hospitala keenya baga nagaan dhuftan wanna jedhu fidaa isa booda menu qaba. Softwarein nuti hojjennu jechuudha. So menu kana irratti maal jedha jira? Maqaa dhukkubsataa galchuu fi lakkoofsa tokko tuqii jedha. Galmee jiru baasuu fi lakkoofsa lama tuqedha. Barbaaduuf yookaan immoo nama kanaan dura galmaa'ee jiru barbaaduuf immoo 3 tuqii jedha. Cufuu yoo barbaadde immoo 4 tuqeedha. So C++ akkuma beektan konsooliidha. Batanii hin qabu. Akka bataniitti kana fayyadamnaa jechuudha. Akkuma geemii irratti beektan. So interface'itti booda C# irratti ni dhufna. Barumsa sattaanuu irratti sammuu batanii akkamitti akka hojjennu konseptiin isaa tokkuma kanuma wajjin walitti finna. Isa kanatu irra namatti cima. Isa si nama barataa jirtan jechuudha. Gara C# Javaan isinitti salphata kana bartanii naan. So amma maalidha? Maqaa namaa galcheen jira. Amma fakkeenyaaf kanaan dura kan galmaa'an jiru. So wanti nuun asirratti galchinu seevii ta'a daatabeesii irratti. Akka isa kanaan duraanii yeroo nuun cufnu isa badu miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma galmee jiru baasuuf yoo hin jedhe lakkoofsa laman seensisa akka FLC fayyadamnee goone switch statementiidhaan hojjenne waan ta'eef so laman seensise yeroo interii tuquu namoota galmaan maqaa isaanii naa baasuu qaba. Interiin jedhe asirratti ilaala. So filannoo lama erga galcheetii waan kana hunda naa fide. Daataan dhukkubsattoota kanaan dura galmaa'anii jiranii gaaddisaa 23 umuriidha inni kuni kabbadaa 55 olaanaa akkana waan galchinaa fidaa jira kun seevii waan ta'ee jirudha jechuudha. So ammas erga kana na baasee maal naa godha ammas meenuu deebisee naa fida. Meenuu isa sitti hojjenne kana jechuudha. Asitti isuma jalqaba dhufee sana. So ammas maal amma immoo maqaa seensisuu yoon barbaade haaraa yoon itti ilaalaa amma 4 qofa qabna. Haaraa yoon galchuuf jedhee amma fakkeenyaa fi tokkoon seensisa maaliif koodii keenya keessa irratti tokko yoo nami galche maqaa haaraa harkaa fudhadhu jedheen katabeera waan ta'eef. So tuqqee dheeraa tokko yoon galche amma nama meeqa seensisuu barbaadda dhee na gaafate. So nama tokkoon galchama. Lama yoo ta'e for looppiidha waan ta'eef ala lama na gaafata jechuudha. So interiin jedhe. So aliyyiin jedha. Maqaa isaa maqaa dhukkubsataa isaa haaraa dhufee. Isa booda maal na gaafata umurii isaa na gaafata. So umurii isaa 66 jedhe ilaalaa as keessaa 66 fi aliyyiin hin jiru daataabeesii keenyarra. So interiiroon jedhumma meenuu naa fida ammas deebisee namicha galmeesseera waan ta'eef deebisee interii naa fida jechuudha. So ilaala ammas deebisee interii fide. So warra galmaa'ee immoo ilaaluu yoo barbaanne ammas irra deebine maal goona lakkoofsa lama galchina amma isarra galee jiru baasuuf search gochuuf jechuudha hunda isaanii. Laman tuqee aliyyiin itti dabalameera ilaala. Sila arfan kana qofatu ture. Amma aliyyiin illee jira. Akkuma kana search gochuu dandeenya. Search gochuuf immoo maal barbaaduuf seeru lakkoofsa sadaffaa kanatti. Lakkoofsa 3 tun. So kaardii dhukkufataa maaliin barbaanna? Yoo barbaanne maqaasaa yoo barbaanne ID isaati. Fakkeenyaaf amma gaaddisaa kan jedhu jira sirra. So gaaddisaa jedheen galche. Amma gaa as keessa daataabeesii irra nu barbaadan. Yoo jiraate daataa isaa nuuf fidama. Fakkeenyaaf umuriin gaaddisaa 23 isa nu baasaa jechuudha. Gaaddisaa kan jedhu. Nami kun galmaahee jira. Umuriin isaa 23 jedhee baase. Ammas deebisee meenuu nu gaafate. Nama hin jirre immoo Tolosaa kan jedhu as keessa hin jiru. So Tolosaa kan jedhuun seensisee. Interiiroon jedhu filannoo kun galcha gaaduu. Barbaaduudhaaf maalan galcha? 3 galchani. So maqaa dhukkubsataa barbaaddu seensisee Tolosaan jedhe. So Tolosaan kun amma hin jiru daataabeesii keenya irra kanaafuu hin jiru jedhee nutti himuu qaba. So nami maqaan isaa Tolosaa jedhamu daataabeesii irra hin jiru. So wanta guguddaa 4 hojjennee irraa jechuudha. So cufuu yoo barbaanne immoo maal tuqedha? Lakkoofsa 4 seensisi. 4 tuqee interiiroon jedhu gara koodii kootti yookaan hin cufame jechuudha. So kana kan hunda nu hojjetu kooditti ishee makanadha jechuudha amma kana. So amma waan har'aatti warra baranne kana hunda isaanii yoo walitti finne wanta qabatamaa akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha. So mee jalqabaa kaanee amma dhumaatti hojjennaa jechuudha sagan. So wantooti nuun hojjechuuf deemnu kan armaan gadiitii kutaa kana keessatti jechuudha. Patient record systemidha kan nuun hojjennu C++ fayyadamne jechuudha. So kanarratti maal goona? Sistemii keenya functionii tokko hojjennee maqaa dhukkubsataa
umurii isaa kan nurkaa fudhatu isa booda faayilarra immoo seevii kan godhee nuu kaa'u. Isa badutu hin ta'in stoor ta'uu qaba wanni nuun hojjennu kun. Seevii ta'uu qaba bakka dhossaa ta'e seevii ta'a. Koompitara keenya cufnellee yoo banne wanta sana argachuu qabna jechuudha. Akkasuma seerchi gochuu qabu. Maaliif mana kaardii yoo deemnee hospitaala yoo deemnee kaardii keenya yookaan maqaa keenya yoo itti himne barbaadanii nuu baasu. Garuu koompitaraayis yoo goone immoo eessallee akka inni jiru haa atattamaanii maqaa isaa qofa barreessinee dhukkubsataan sun jiraachuuf hin jirre isaa baasuu dandeenya. Istirii isaa kanaan dura dhukkubanni ittiin qabame wanna hunda isaa asirraa baasuu dandeenya. Kanuma hunda galmee hundammoo baasuu dandeenya yoo barbaanne cufuu dandeenya. Kanaafuu amma fiicharii 4 qofan itti godhe isin immoo riippoortii illee itti dabaluu dandeessu. Riippoortii dhukkuba isaa kamtuurra baay'ataa maal kan jedhu balleessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. So isa hunda isaan kaamer godhi taanaan viidiyoo sa'aatii 10 iyyuu hin ga'u. Konseptii kanaan duraan hojjetama hundi isaa. Kanaafuu wantan siisteema kana irratti implement gochuu fedhu maqaa barataa ni galmeessa ni kaa'a hard disk irratti seevii godhee kaa'uu qaba. Koompitara keenya yeroo cufnee bannu argachuu qabna. Barbaaduu danda'uu qaba. Hunda isaa baasuu qaba. Sooftiweerichi cufuu danda'a jechuudha. Yoo barbaanne immoo paaswoordii illee itti dabaluu dandeenya jechuudha kanatti. So kan nun galmeessinu immoo waa'ee peeshentii maal isaatii neemii isaa maqaa isaa galmeessuu qabna. Umurii isaa qabalee isaa ganda isaa fa'aa ta'uu qaba. So 20 mallee yoo ta'e loojikiin isaa tokkuma wanti haaraan hin jiru. So akka fakkeenyaatti amma nuti orma kana lamaanitti daballee deemna. Dafee akkam viidiyoo kana fixuuf. Kanaachis hin jalaa dheerata waan ta'eef namni baay'een viidiyoo yeroo dheeratu ni ilaalu. So vaariyeebilii biraa itti dabaluudha. Kanaafuu daataa taayipiin kana neemiin ni jedhu kaaraakterii ta'uu qaba. Qubeedha waan ta'eef eejiin lakkoofsa intiijerii gochuu qabna. Qabalee immoo duwwaa tokko duwwaa lama inni barreessina yoo ta'e intiijerii gochuu qabna. Jenderiin male or femaleedha waan ta'eef kaaraakterii goona jechuudha isa kana. So kun fiicharii isaa register new student jennu keessatti new patient jennu keessatti dabaluu qabnudha jechuudha. So inni lammataa seerchi gochuu akkamiin barbaanna kufataan tokko yoo dhufe. Kanaafuu inputii namni mana kaardii sana keessaa hojjetu yookaan maqaa isaa yookaan kaardii nambarii galchee barbaada jechuudha. So mee kallattumaan gara koodiitti adeemnu jechuudha. So haaraan banaa isa kanan fayyadamu. So iddoo lecture 20 jedhee mee folderii tokkoon create godha. Dokumentii keessatti new folder lecture 20. So as keessatti save gochuu barbaada koodii keenya. Koodii amma duwwaadha laalaati. So asitti kana amma tuma waan tokkoon barreessinii lecture 20 bira deemuu fedheeni. Asii L kama lecture 20 keessa koodii keenya maqaa softweerii keenyaas asitti kennuu dandeenya. Hospital management system save hin jedhee amma waan tokko hin qabu. Faayilli kun asitti save nu ta'eera amma kun waan tokko hin qabu garuu. So amma gaa koodii barreessuu eegandaan. So akkuma baratame kana hunda isaa kutaa hunda irratti dubbachaa turre lecture 1 irratti dubbanneerra. iostream.h barbaachisaadha. Daatabeezii immoo hojjenna jennee walii galleerra. Kanaafuu faayilli nu barbaada. Lecture 19 lecture 19 irratti waa'ee kanaa immoo ilaalleerra. So faayila yookaan hard disk irratti daataa keenya seevii gochuu barbaanne yoo ta'e fstream.h dabaluu qabna. Kana nan cufaa. Isa booda koodiin kamiyyuu main functionii qabaachuu qaba, seensa qabaachuu qaba jenneerra. So return statementiin asitti jiraachuu qaba. Functioniin kun mainidha waan ta'eef waan nu deebisuu qabu. So amma gaa functionii adda addaa uumuu qabnaan asirratti. Tokko kan galmeessu, tokko kan barbaadu. Waa'ee functionii immoo gadi fageenyaan kutaa isaa yaadadhu 8-9 ta'e I don't know. Mata duree isaa wajjin YouTube irratti gadhiifameera waan ta'eef achirraa ilaaluu dandeessu. Hundi isaa achirra jira. So kanaafuu amma maal gochuu barbaadna kan galmeessu qofaatti adda baafannaa void jedheen galmeessituun jedhama. Galmeessituu functionii galmeessituu jedhuun declare godhee akkasuma immoo functionii gara biraa kan barbaadus nu barbaachistini mul'istuu kun immoo hunda isaa kan nutti mul'isu mul'istuun jedhama gaashee. Void functionii sadaffaan immoo yoo nuun maqaa isaa galchine qofa kan nu barbaaddu kaardii nambarii yookaan maqaa galchine kan jiraaf hin jirre isaa cheekii nu godhu. So meenuunis nu barbaachisaniire amma irra deddeebi'ee akka inni cufamne softweeriin keenya kan nu godhu meenuu baafannaa jechuudha. So jalqaba meenii keessatti kan nuun kool goonu meenuu qofadha yookaan maqaa softweerii keenyaa barreessuu dandeenya si yaawatenne baga nagaan gara softweerii
keenyaa dhuftan in the line yoo jalqaba yeroo bannu barreeffama kan akka baasudha siyaawut maqaa hospitaalaa barreessuu dandeenya hospitaala feettanii jechuudha ABC yookaan Jimmaa Hospital jechuu dandeenya in the line okay so kana gidduutti seentariirra akka inni nu galuuf yoo barbaanne taap goone asitti miidhagsumaaf inni itti dabalaa jira kana ituu sharpii fayyadamna ta'e gootonni ma bareechina mane waan hojjennu qabu so meenuu keenya asitti waamna gaama meenuu akka fidu ganaa meenuu defining goone gaama meenuu isa kana define gochuu qabna meenuu maal akka ta'e so asitti define goona bracket banni function dha wanna ta'e fi return statement qabu wanni void ta'e so meenuu keenya asitti display goona jechuudha so meenicha situun fidiin dura bareechuumaa fi kanan itti dabala rasaa keessatti so gidduu isaatti amma choice namaaf barreessina gaa filannoo kee meenuu inni filannoo kee sensisi in the line so asitti bareechuudhaaf ammas kan asitti taabiin galchaa so asitti gaama nami filannoo akka inni dubbisuu goona asirraa siyaa ta'eeni tokko yoo galche nami tokko yoo galche galmee akka banuuf folderii banee akka inni galmee eegaluu goona so nama haaraa galmeessuuf tokko seensisi nami akka dubbisee hojii kana hojjetuuf dhagaa seensisi eshi ni tanu taabenne nama haaraa ni gaama kan galmaa'ee jiru barbaaduuf stackii ta'e computer gidduutti sorry maal abbaasa ta'e what's going on okay ifama gidduutti computer busy ne jalaataati kan galmaa'ee jiru barbaaduuf lama seensisi in the line see out ni tanu nama galmaa'e hunda baasuuf hunduma isaanii ilaaluuf jechuudha hunda baasuuf sadii seensisi see out ammoo cufuudhaaf cufuu yoo feete afur seensisi kun nami akka yeroo hundaa ilaaluudhaaf nami software kanatti fayyadaman beekne ilaalee akka itti fayyadamuuf jechuudha meenuudha jechuudha kun so amma kana gara hojiitti jijjiirama so nama gaafanna waan inni seensisu so int choice jechuu dandeenya sanami alaa galchuu jechuudha yookaan c jechuu dandeenya int c choice sanami galchu filannoo nama so in gaafanna filannoo isaa harkaa fudhanna gaama si yaa'u tenne asitti seensisi yookaan filannoo kee equal to inni asitti akka inni bukkee isaatti galchuutti jechuudha filannoo kee asitti harkaa fudhanna gaama bukkee isaatti c'n inni c harkaa fudhannee mana markaa sanni galche fudhannee magaa cheekii goona gaammas waan inni seensise kanaaf immoo switch statement fayyadamna if statement irra lamaan isaa sin ta'a garuu if else baay'ee barreessuudha kanan nu salphata so switch statement kanatti in choice enna so why switch statement kanaan dura seeraan ilaalleerra so yoo namni tokko galchee programming keenya eessa dhaquu qaba galmeessituu nu banuu qaba so kana waamna jechuudha kanan call godha yoo namni tokko seensite galmeessuuf waan jennee define goone jiruu fi kana waamna isa booda break dhiifamooliini waa'ee kanaa qofaatti ilaalleerra mata-duree warri haaraa reefuu seenaa jirtanii mata-duree waa'ee switch statement deemaa ilaala so keessattuu yoo namni isa lakkoofsa lama tuqe immoo programming keenya gala mul'istuu akka deemtu goona mul'istuu okay lama yoo tuqe barbaadduudha maaliif asitti barbaadduu inni dabarreera barbaadduu so barbaadduu bira deemii isa booda break godhi as keessaa bayyee erga hojjettee fixxee asii gad buuteen joorini jechuudha keezii sadaffaan immoo
mul'istuudha. Hunduma isaa kan baaftudha jechuudha. Akka nuun define gochaa jirrutti. So case 3 break. Case 4 jechuun immoo cufuudhaaniire. Cufu jechuun immoo exit 0 jechuudha waan biraa qabu. Kana isinitti meera kanaan dura. Exit 0. So break in isa kanas. Inni dhuma case default. Namni dogoggora yoo galchee akkam gootu. Default jettanii barreessituni. Keeziin barbaachisu default yoo namni waan biraa galchee yoo maal goon. Default filannoon kee dogoggora. Dogoggora jennee meenuu immoo deebifnee fiduu qabna gaa. Dogoggora arganni galcheeti. Irra deebihii yaade. In the line isa booda maal goona meenuu waamna sitti. Dhumarratti waamna sitti nu barbaachisu. So finni kanam. So asitti meenuu jenna. Maaliif erga fixees deebi'eema meenuu akka fiduuf jechuudha. Erga kana fixee. Okay? So amma gaatti funasa barbaadduu kana define gochuu qabna. Maal akka inni ta'e koodii isaa barreessina akkamittiin akka barbaadnu akkamittiin akka galmeessinu. So obsaanii guddaa dheerata koodiin kuni. So galmeessuudhaaf void galmeessuun jechuun maaltu nu barbaachisa? Dura structure fayyadamuu qabna maqaa fi umurii dhukkubsataa fudhanna yoo ta'e asitti structure define godhachuu qabna. Waa'ee structureis dubbanneerra waliin mata duree isaa. So struct inni amma dhukkubsataa yookaan galmee jechuu dandeenya. Galmee struct jedheen galmeen jedhee. So asitti structure nan cufaa. Structure variable x jechuun nan danda'a. Waa'ee structure variables dubbanneerra. Meekaanii maximum dhukkubsataa nuti galmeessinu kuma jennu yookaan 100 ta'u. Kan akkas goonee keenya. So isa booda as keessatti waa'ee dhukkubsataa tokko maal fa'aadha kan nuti galmeessinu maqaa isaa. So wanta kana barreessina jechuudha. Maqaan kaaraakteriidhaani. So dheerinni maqaa nama tokko meeqa taasise as keessatti define goota. Gaaddisaan qubee meeqa qaba? Oromiffaa keessa qubee guddaan yookaan baay'ate meeqa jira seedu sin define godha akka barbaadanitti rakkinan qabu. So inti umuriin immoo lakkoofsa waan ta'eef wanna biraan hin barbaadu kanumaan cufu. So kana define godhe. So kana nama harkaa fudhanna jechuudha. Maqaaf umurii qofa. Variable biraa yoo qabaattan qabalee isaa maal asumatti kan dabaluudha wanna biraan qabu si gadi list gochuudha. Okay? So maqaa x'n kuni waa lama nuu baatte jechuudha amma structure wanna fayyadamne. Faayidaa structure gadi fageenyaan kutaa lamaan ilaalleerraa gara sana deebi'aati ilaala. Warri akka itti baafattan hin beekne asirraa YouTube irra seenaati kallattumaan jechaadha. Click quiz gaaddisaa kan jedhu bana asirraati. Channel keenya irra wanti jiru playlistiin jira. As keessa YC++ qofa kan ilaallate kutaan 21ffaan isaa hundi isaa jechaadha. Viidiyoo 21 asirra jira. So bantanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Tartiibaan hundi isaa kutaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, hundi isaa asirra jira. So fakkeenyaaf waa'ee searching keessatti ilaalleerra. Waa'ee pointerii jira. Waa'ee structure kutaa 18ffaadha. Kanaafuu kutaa 18ffaa asirra ilaaluu dandeessu jechuudha. So kun warra kana beekneefidha. Warri beektan isin hin barbaachisu jechuudha. So gara koodii kiyyatti hin deebi'a. Structurein kuni kanadha jechuudha. So kanaafuu amma gaa barataa galmeessuu deemu. So galmeessuu eeguu deemnu maalidha wanti nuun ilaaluu qabnu inni irraa barataa meeqa barataa miti sorry dhukkubsataadhaan meeqa akka inni galchuu barbaanne beekuu qabna gaa. Meeqa al takkicha nama meeqa seensisuu barbaanne inni namni akka galchuu goonu. Siyaa hojjenneeti. Dhukkubsataa meeqaa galmeessuu barbaadda? Indi line nuun barbaachisu asitti baay'ee. So asitti kana new line goone asitti indi line balleessuu dandeenya. Fuulduruma isaatti akka inni galchu CNN hin jedhee. So for loop fayyadamne harkaa fudhanna gaa. For int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus y. For loop kanaan dura gadi fageenyaan ammas hin nuffitanitti isinitti agarsiiseera. So achitti deebitanii ilaaluu dandeessu. Isa dura garuu waan nama harkaa fudhannu nuti kaayyoon keenya amma daatabeezii irra galchuudha.
So database irra galchuudhaaf immoo faayila qopheeffachuu qabna. Faayila haaraa create goone jechuudha. So amma folderii keenya keessa wanti tokko waa'ee faayilli biraan jiru. So faayila sana programmiidhaan create gochuu qabna. So faayila sana immoo create gochuu fi office streamii fayyadamnanii office stream output file stream jechuudha. Maqaa itti kennina my file hin jedhamu. So my file hin banna virtual my file.open enna maqaa kenninaaf bracketii keessatti immoo faayila keenya galmee dhukkubsataa jechuu dandeenya yookaan galmee mannee galmee. So galmeen kuni waan hunda nuu baatte jechuudha. San nuun galchinu hunda isaa store gootee nuu keessi kompiitarri cufamees dhiisees yeroo hundaa baattee nuu teesse jechuudha. So input output streamii isaa maal goona append isa jiru irratti akka dabalu nuu godha. Nu jalaan balleessu isa kanaan dura jiru jechuudha. So inni kuni akka asirra taa'u nuu godha. Nu jalaa akka hin banne godha jechuudha. So amma asirra geenye irraa as keessatti maal goona banne faayila kana inni itti aanu maalidha? Store gochuudha gama for loop fayyadamne jechuudha. So jalqaba maal goona cin screen irra wanta jiru qulqulleessina cin.ignore jenne kanas waa'ee kana dubbanneera. Kanaan dura maqaa gaafannee fudhanne maqaa dhukkubsataa seensisi indilai. So harkaa yeroo fudhannu akkamittiin fudhanna barreeffama taanaan maal jenneera. Kanaan dura isinii ibseen ture geetsen cin hin jennu geetsen kallattumaan akka inni nu fudhatuuf x of I dot maqaa dhumati. Kun maal jechuudha? X in structure variable keenya asitti isa define goone x dot maqaa jechuun x dot umurii jechuun umurii isaati jechuudha. So x kana fayyadamneef akka inni haala gabaabaan akka fayyadamnuuf. So akkuma kana ammoo umurii gaafan cout umuriin isaa yookaan ishee hoo umuricha gaafanne. So amma gaasii inni maan fudhanna kun rakkina hin qabdu x of I dot umurii. Okay, so umurii illee harkaa fudhanna. Mee qubeensaa sirrii ta'uu isaan ilaala ol deebi'ee umurii umurii. So maaltu nu hafe for loop keessatti wanna nu barbaachisu hunda dalagnee jirra. Amma maaltu nu hafe faayila irratti barreessuu qofa nu hafe. So faayilli keenya my file dha. Variable name isaa galmee kan jedhu. So my file output keessatti barreessuu fi x of I kan maal wajjin barreessa. Copy waan godha kana kallattuma waa'ee kana kutaa 19ffaa irratti isinitti agarsiisa. Gidduu isaa mee space yaa goonu yeroo barreessinu faayilatti. So akkas goonee immoo x of I dot umurii isaas tooruma tokkorra nuu galchaa jechuudha. Kun faayidaan isaa waan biraa miti. So isa booda new line itti daballa /n new line akka inni godhu. Okay, dubbiin dhumatti kama maaltu nu hafe kun hunda erga galchineeti maal godha maqaa yoo nuun asitti kan nuun galchine inni nama dhukkubsataan lama al tokkicha galmeessinati ala lama ofirra naanna'ee maqaa isaaf umurii isaan ofirraa fudhataa isa booda faayila galmee.txt kan folderii ganaa uumamas keessatti amma yeroo nurraan goonu uumama faayilli kun isa booda hin badu. So nurkaa fudhataa isa booda seevii godhaan. So seeve erga goone immoo maal fiduu qabna meenuu deebisnee waamuu qabna. Meenuun dhufuu qaba sooftiweerichi cufamuu qabu. So meenuu irra deebinee waamna. Garuu meenuutu waamin dura wanti nuuni irraanfachuu hin qabne faayila erga banneeti cufuu qabna yeroo hundaa dura. Kanaachi nu jeeqa booda open inni ni jalqaba ammoo close. Akkuma mallattoo xaaxuqootii jechuudha kun asirra. So faayilicha erga finnee kompiitarra irra nagaan qabdu. So asitti maal goona okay nayu akkana jenneef internetiin cufame. Sorry. So my file.close in jedhe in asitti haftee asitti maal gochuuf hin deema meenuu waam meenuu gara meenuutti akka inni deebi'u jechuudha. Meenuu immoo already asitti define goonee dabarreerra waan ta'eef irra deebi'e akka nu gaafatu. So inni itti aanu maalidha barbaadduudha. Isheen kun immoo search nu gooti. Search hojjennaa jechuudha itti aansinee. So as keessaa erga baaneeti void barbaaddu innis functionidha isaafis akkas goona. So isa booda koodii keenya hunda isaa katabnaa jechuudha. So barbaaduudhaaf immoo maqaa isaan barbaanna haa jennu maqaa xx inni variable barbaanne kennuu dandeenya xx isa barbaannu jechuudha maqaa nama isa barbaannu. So asirratti cout
maqaa dhukkubsataa isa barbaaddu seensisi. Hin gaafanne isa booda maal goona harkaa fudhanna. Cin dot ignore jennee space isa kanaan dura jiru ariineeti get asitti maal gochuu qabna. Kana oddoo malee hin barreesse dhiifama. Kana dura ta'uu qaba. Isa booda asitti get jennee maal fudhanna xx fudhanna. Isa barbaannu maqaa amma gaa arganneerra. So amma gaa faayila daatabeezii keenya irra barbaanna gaa amma isa galchine kuni maqaa nuti galchine daatabeeziin keenya immoo already maal jenneerra maqaa isa galmee.txt kana keessa jiraachuu isaa check goona. Save store ta'ee jiraachuu isaa jechuudha. Isa gochuuf immoo faayilicha banuu qabna dura. If stream my file dot open kan nun goonu maalidha maqaa faayilichaa barreessina kan galmeedhani galmee keessa barbaanna galmee.txt just we need to read it input. Okay, so isa booda maal goona kaaraakterii sila define goone irrani maqaa inni car yookaan name jechuu dandeenya. Isa faayila keenya irra jirudha gaama kun car name 20 asitti faayila irraa dubbisnee wal bira qabnee ilaaluuf deemna. So amma gaa faayilicha banuu dandeenya. If my file dot is open waa'ee kanaa kutaa 19ffaa warri hin hordofne deebi'aa hordofaa achirratti ilaalleerra. Faayilichi banaa yoo ta'e maaliif banaa miti taanaan akka itti dubbisnu hin qabnu cheekii goonuu hin qabnu. So yoo banaa miti ta'e nuu banaa jechuudha. Amma koodiin kun if this file is open my file kun yoo galmee.txt yoo jiraate faayilli kun yoo banamee jiraate jalqabaa kaasnee hamma dhumaatti faayilicha barbaanna. So my file kana garamitti dubbisna name asitti isa define goone kan agein irraanfadhe int age yookaan int age jechuu dandeenya. Asitti faayilicha irraati maqaa fi age isaa dubbisna akka kanaatti jalqabaa kaanee hamma dhumaatti jechaadha. Isa booda maal goona isa namii galchee wajjinii tokko ta'uu isaa check goona. So kanaaf immoo string comparison fayyadamna. Mata duree kanas dubbanneerra waa'ee stringii keessatti if string compare jechuudha kun CMPR abbreviationiin kun jechuudha. CMP if string compare eenyuuf eenyu xx fi neemiin inni nuti xx'n isa nu barbaaduuf galchine neemiin isa faayila irra jiru galmee keessa jiru wajjin yoo walqixa ta'e walqixa ta'uu isaa immoo maaliin barrama kun 0 yoo ta'e jechuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Lamaan isaanii qubeen garaagarummaa gidduu jiru maqaan inni nu galchinee fi innas jiru tokko yoo ta'e argateera jechuudha. So maal jennee baafnaa jira galmee irra jira jechuudha namichi kun cout nami kun yookaan nami maqaan isaa space goona asitti kan nuti galchine kun eenyuun nami maqaan isaa xx ta'e galmaahee jira umurii isaa yoo barbaanne asitti umuriin isaa ni ta'a umurii masaa sirrii age sabooda indi laan jennee baana asitti name jechuun irra jira. Dhumatti yoo hin jiru ta'e eessatti baafnam yoo hin jiru ta'e asittidha amma koodii kan nuti barreessinu waa'ee kee abaabne hin jiru jechuudha marratti. So kanaafuu variable biraan tokko nu barbaachiftee maddanatti kan ittiin kana cheekii godhanu jiraatuu fi injirreessa injiroonni baasuudhaaf kan nu barbaachistu jechuudha. Mee ishee kaasee cc is equal to 0 jedha as keessatti dhufeen yoo jiraate 1 hin jedha asitti cc is equal to 1. So asitti gaa deebiin cheekiin godha yoo himi kun dhugaan taane cc 0 mini injijjiiramu waan ta'eef garuu yoo dhugaa ta'e waanidha. Kanaafuu asitti dhufee ba'ee wanta kana cheek gochuun hin danda'a jechuudha. Waa'ee loopii keessa argan bahee deebi'ee jechuudha. So asitti maal barreessuu dandeenya reemu if cc jennee as keessatti eessatti cufamte kun asitti cufamte kun asitti cufamte. So if cc is equal to 0 hin jiru jechuudha. Dhukkubsataan kun
galmoofne siyaawut hin galmoofne dafii xumurumaaf in the line. So kana finneem maaltu nu afareem menuu waamuudha as keessa yookaan kan as baafachuus dandeenyaa barbaanne. So let's take it out. Ka confusing goon asitti dhufeen menuu waamaa menuu hunda isaa duubatti hojicha erga fixee gara menuutti akka inni deebi'u gochuu qabna. Kanaaf menuu waame. So inni itti nu hafe tokko qofa wanna qofa nu hafe mul'istuu hunda isaa kan nutti agarsiisu qofa. So isaafis salphaadha isa asitti dabaluudha. Void mul'istuu si gadi bu'i koodiin isaa isa jalqabaa maajuu waluma fakkaata waama hundumaa barreessina wanna ta'eefi. So asirratti kana bareechinii baafachuuf kanan koppii godha. Hunduma isaaniitti tun dabaleeyyuu gaariidha kuni. Bareechee akka inni nu mul'isuu fi menuu dhumarrallee kana galchinu. Yeroo iskiriinii irratti booda baafnu akka inni confuse nu gooneef. Beektu siyaawut booda wanti barreeffame hundi isaa kallattumaan iskiriinii irratti akka ba'u beektu sinis wanna ta'eef isin hin dhibu. Isa kanaaf illee akkasuma dabaluun barbaade akka inni gargar nuu qooduuf outputii keenya. So mul'istuu irratti wanti haaraan dabalamu hin jiru. If streaming akka isa jalqabaa maafan koppiin godhu isa kanarraa qabna. Mul'istuu jechuun isa banamee jiru wanti adii goonu hin jiru kanuma banuudha bakka. Kana bannee mul'isuudha wanti haaraan hin jiru. So kanaafis kan nu barbaachisu asiis kana fudhachuu dandeenya ammasitti. Lamaan isaanii nu barbaachisu wanna ta'e. Come on. So maaltu nu hafa amma variable kan hojjetanne banuu qofa nu hafa. myfile.open jennee rasayyuu asittiin cufinafne dogoggorri jabaan hojjetame addanadha. So as keessa yeroo baanuu battaluma cufuu qabna. Booda koodii irratti error nu jedha runtime error close. Okay. Kan inni ariifachaa jiru viidiyoochi akka yeroo dheeraan fudhannee fi so car name intee jenneerraa asitti banne tun baniin nuti declare goone yoo yesti confuse akka nun gooneef. So if stream my file banne ittaansinee maal gochuu qabna wantoota jiranii hunda isaanii baasuu qabnaan. So isaafis if streamii fayyadamna ammas if streamii fayyadamna jechuudha. Maaliif banuu qofa yoo ta'e if streamii irratti barreessuu yoo ta'e immoo of streamii fayyadamna akkasa jalqabaa yeroo galmeessituu irratti hojjennee jechuudha. So amma maalin godhaa koodii masa kanan fudhaan irra deebiin barreessu kanaa wajjin tokko waan ta'eef kun akka jiruun tokkuma. If kun akkasuma asitti biraaketiin kun isa kana cufa. So as keessatti wanti xiqqooma qofa jijjiira. Siyaawut gochuuma qofadha wanti nuti daballu waan biraan qabu. Isa jalqabaarraa wanti nuti ittiin adda ba'u. Neemennee maqaa baasnaa. Maqaa taansinee taab goonee ispeesii uumnee inni ittaanu maalidha? Umuriidhani. Umuriidha jechuun immoo an keenya maalidha? Eejiidha sirraan nuti qabnu. Eejii baafnee sabooda new line goona jechuudha. Dhumati. Sabooda faayila kanatti cufu. myfile.close semicolon sabooda menu waamna ammas dhume jechuudha. Siyaawut name tab okay maal tafe anna hijira okay amma compile goone check gochuu qofa. Maaliif koodii toora amma kana barreessine waan ta'eef erroriin hin dhibama jedhamee yaadu hedduudha waan ta'eef so check up errorii baay'ee jira. So duraan save godhame. So errorii sana asumarraa bannee ilaalaa deemuu dandeenya. Lafatti dogoggorre function galmeessituu biraa rakkoo jiradhe galmeessituu. Okay. Expected semicolon for int is equal to 0. Asitti ilaala semicolon irraanfanne. Yeshi amma xiqqaateera. Expected kun asittis semicolon irraanfanne jiruudha waan xiqqoodha erroriin keenya. Dhumateem
dogoggorri hin jirudha. So amma laalaagaa waan inni isinitti agarsiisuu barbaadu faayila tokko qofa qabna as keessaa. Amma objective faayilii malee hin qabnu. Isa compile goonee dhufe kun nan balleessa kana lamaan. So koodiin keenya kanadha. So compile yeroo hin jedhu automatically error free kan ta'e exe create naa godha. Executable file jechuudha. So mee haa ilaallu yeroo battala compile jennu faayila dabalataa objective faayilii fi exe faayilii arganna. Isa software itti jijjiirame jechuudha. Tokko objective faayiliidha. Kun warra Ubuntu irratti warra raan godhanii fi hospital management system kan jedhu gara software itti munaa jijjiireera fi isaan. Agartanii faayidaan asii compile kana tuqu mallattoo kana tuqu kanadha jechuudha. Faayila lama create goone manuun. So battalumaan amma raan asiin jechuu dhibne kana raan gochuu dandeenya sumaan jechuudha. Agartanii softwarein keenya kana asirraan dhufe jechuudha. Mi'a afurin seensaa hin cufame. So kana nama laachuu dandeessu jechuudha bakka amma software ta'eera kun. Kanadha kan isin nama laattan seetaaf faayiliidha jechuudha kun. Kana fuutanii koppii gootanii nama laattan namni sun kana raan godhee akka software itti fayyadamuu danda'a jechuudha banii. Hin banee kunoo kana dhufu. Asiis yoo raan jennee asirraanis yoo raan jennee sumatu dhufu. Wanni biraan hin jiru jechuudha. So meettaafu amma ammaatti afur yoo xunne kana check gooneera amma lakkoofsa afur yoo seensisnee akka inni cufu insure gooneera. So amma faayilli create hin taane amma ilaalaa. Galmee.txt kan jedhu hin jiru. Amma gaa isa uumuuf deemnam raan hin jedhee. So asirratti amma maal jedhee jalqaba baga nagaan gara software keenyaa dhuftan jedhee Jimma Hospital jedha. Meenuu jedhee filannoo kee seensisedha jedhama. So nama haaraa galmeessuu fi tokko seensisedha. Kan galmaa'ee jiru barbaaduuf lama seensisedha. So mee isa jalqabaa marraa jalqabnu tokkoon galchaa isa booda nama haaraan harkaa fudhatu. Enter hin jedhe. So maal jedhee dhukkubsataa meeqa galmeessuu barbaaddanaan jedhe. So tokkuma galchina mee jalqabu tokko hin jedhe. So aluma tokkoon harkaa fudhachaa maqaa dhukkubsataa seensisi. So gaaddisaan jedhe. Enter. Umuriin isaa yookaan ishee ho'e. Enter. So amma fudhateen harkaa. Mini gale gaame. Mee galmeessuu isaa ilaallu. Ilaaluu kan nuti hin dandeenyu lakkoofsa meeqa nama galmaa'e hunda baaseedhani lakkoofsa sadii yoon seensise naa baasuu qaba. So ilaala kunu gaaddisaa jedhee 10 naa baasii jira jechuudha. Okay? So kanammoo bareechuudhaaf amma maaltu nu hafe asitti jechaadha. Irra isaa keessatti wanna tokko qofa dabalase. Yeroo nu baasu. Isa dhumaarratti mul'istuu duraa siyaa'ooti irratti bareechinee akka inni bareechinee outputii keenya akka inni tolchuu fi siyaa'oot maqaa isa booda tab quotationii keessatti umurii liistii yeroo nu baasu bareechee akka inni nu baasuufidha waan biraan qabu waan biraa isinitti fakkaatan. So new line hin godhasittis. So amma gaalaan maqaa nama tokko galchannee irra inni. So tun gara kana raan hin godhin mee gara faayilaatti adeemu. Ilaala galmee jedhee faayilli tokko nu uumameera ofiisaan. Kana harka keenyaan banne ni koodiitu nu hojjete. Galmee kana yoo banne gaaddisaa 30 kan jedhu argannaa jechuudha. Daataabee jira nu gadeera. Wanti kun jechuudha save ta'ee jira. Ammas maqaa biraa yoo dabalee asii yeroo raan godhu faayilarra naa gala jechuudha dhaqee. So mee tokkotti dabala nama biraa. Dhukkubsataa meeqa galmeessuu barbaaddan mee nama lama wal duukaa galcha. Maqaa nama lamaa jechuudha. So Aliyyiin jedha. Umurii 67. Mas maqaa dhukkubsataa seensisnaan jedhaa gara biraa lalisee umurii 15. Amma fixanii harkaa fudhate ala lama fudhate. So amma maqaa sadii qabna jechuudha daataabezii keenyarraa. So cufnee haa ilaallu lakkoofsa 4 galcha. Hin cufne soofteerichani asirraa dhufnee galmee banee ni ilaala. Galmee irra ilaala. Gaaddisaan jira, Aliyyiin jira, laliseen jira. Sadanuu galan jechuudha. Okay? So soofteerii kana amma arga cufnee asumarraa ammanii kuinsii kana cufuu dandeenya. Kuinsicha cufnee asumaan kana banachuu dandeenya. Amma kanaa booda soofteerii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha bakka. Kana nama laachuu dandeenya. Amma seetaappii namni banee itti fayyadama ofiisaan jechuudha. So filannoo kee seensisedha amma mee fakkeenyaaf hunda isaanii habaafnu mee lakkoofsa 2 3 seensiseen hunda isaanii ilaala maqaa gaaddisaa 30 Aliyyii 67 lalisee 15. Mee amma maqaa nama hin jirree galchinee haa barbaadnu. Barbaadduun hin jirtini barbaaduudhaa fi kan galmaa'ee jiru barbaaduuf 2 seensisedha. So 2 seensise maqaa dhukkubsataa isa barbaadduu seensisedha. Kabbadaan jedhe. Kabbadaan as keessa hin jiru. Kanaafuu soofteeriin kun hin jiru jedhee natti himuu qaba. Interiin jedhee hin galmoofne ilaalaa sirriitti hojjetaa jira koodiin keenya. Hin galmoofne
irra deebiin gaafatee magaa cufamu sooftiweeriin kun menuu naa fida yeroo hundaa wanni tokko hojjetee yeroo fixu menuu naa fida deemaa jechuudha. So amma gaa ammoo warra galmaa'ee jiru barbaadna meeshaa fakkeenyaaf kan galmaa'ee jiru laliseen galmooftee jirti lalisee haa barbaadnu immoo tuun jedhee maqaa dhukkubsataa barbaaddu gal jedhee lalisee qubeen dogoggore case sensitiviidha C++. Sorry mirree laliseen okay lalisee jedheen barreessem. So interiyeroon jedhu jirti naan jechuu qabu. Nami maqaan isaa lalisee tahee galmaa'ee jira. Umuriin isaa yoo ishee jechuu dandeessu kaasina jira. Jenderiituutti daballee irra ta'e daataabeezii keenya irratti kana jijjiiruu dandeenya automaatikaalii yoo M ta'e isa akka jedhu yoo F ta'e immoo female yoo ta'e immoo ishee akka jedhu gochuu dandeessu siin ofii keessanii. So garuu wanti guddaan jiraachuu ishee arnu mirkaneesseeti jira jechuudha. So mee nama biraa dabaluu ammas interenne sadiitti mee sadii al takkicha dhukkubsataa sadii haaseensinnu daataabeezii keenyarra. So dhukkubsataa meeqa galmeessuu barbaadda naan jedhaadha. Sadiin jedhee so maqaa dhukkubsataa Muhammad umurii 24 Tolosaa 55 inni sadaffaa eenyuun kilik sadhumarraa waggaa tokko ni kilikiin inter. So amma galchine nami sadii haaraa galchine faayilarra nuu jiraachuu immoo qaba bara mee haa ilaallu akka inni galmaa'anii jiran hundi isaanii kan galmaa'ee jiru barbaaduu fi hunda isaanii nuuf haa baasu lakkoofsa sadii galchine. Look nami nuun galmeessini hundi isaanii asirra jiru. Gaaddisaa Soddoma Aliyyii Lalisee Muhammad Tolosaa kilik isa jiru taabii fayyadamne waan ta'eef kana ispeesii akka kana guddisee uumu. So cufuudhaaf lakkoofsa meeqa galchina? 4 galchina. Hin cufame. So outputiin keenya hin cufame jechuudha. Meeqa amma galmeerraa ilaallu bannee kana harkaan galchine miti bara koodiitu hojjete. Look hundi isaanii asirra jiru. Kompiitara keenya yoo cufnee baanne hunda isaa argachuu dandeenya jechuudha. So amma kuiinsii asirratti barreessine kanan cufuuf deemama. Cuf. Kompiitararra maal taate? Oh my god. Busy na jalaa taa'e rabbo. What the hell is this? Come on. Sorry, ifam. So amma gaa wanta isinitti himuuf deemu maalaa cufanii kun sooftiweeriidha amma namaa laattana hin koppiin godhe kan namaa laattanii nami suni sooftiweerii kana meeqa as kee kaate ta'u nami suni pestiin jedhe sooftiweerii kana namaa laattan ilaala sooftiweerii teera waan ta'eef koodii miti kun executable file property isaa yoo laaltanii jechuudha maal jedha applicationidha kun so sooftiweerii hojjettaniitu jechuudha paaswoordii yoo barbaadan ifeelsiidhaan itti dabaluu dandeessu isin ofii keessanii so hospitaal management system dha kana filaashiidhaan namni fudhatee kompiitara isaa irratti yeroo banu hin dhufam haaraa faayilaa haaraa uummataa jechuudha as keessattam yoo inni tokko galcheemma galmee haaraa dhukkubsataa meeqa galmeessuu barbaaddadha faayilaa haaraa tasitti uumamaaf isaa so tokkon jedha maqaa isaa haaraa abarraa umurii 23 inter ilaala galmee haaraatu uumame sitti automaatikaalii so nama laattanii namni sun itti fayyadamuu danda'a hospitaalli itti fayyadamuu danda'a jechuudha so kanumadha kan gara seetaappitti jijjiirame wanti hundumtuu sooftiweerii ta'u jechuudha I hope wanna fayyadu kutaa tokko amma iddamaatti sabarattan irratti hundooftanii waa gaarii barattaniitu jedhee yaada C# yeroo dabarru immoo bishaan lagaasiniidha I'm sure nami kana barate naanis nan rakkistanii ofii keessanii illee waan qabatamaa hojjettu maaliif C# irratti gotottanii foormii hojjettu waan hundumtu salphaadha amma akkasa kanaan ulfaatu garuu konseptiin isaas isuma tokkodha so kana fakkaataa hiriyoota keessaniif sheer godhaa toora kanatti dabalaa kutaa barumsa yookaan koorsii lammataa yeroo taanutti isiniif dabalaa akkasuma koodii kanaan dura isin darbe yookaan koodii isaa yoo ofiin barreessuu nuffitanii toora kiyyaa kan lafan koodii kaawwadhu asirra seentanii argachuu dandeessu github/gaaddisaa yoo jettanii asirra chaadha so kana bantanii internetiin balleesse sorry nan bana come on yeah ma dhufeera so kana yoo bantanii what the hell so asirra argachuu dandeessu jechuudha asirra dhuftanii immoo koorsii baay'ee hin qaban asirraati kan isin baruu dandeessanii nami waa'ee AI yookaan artificial intelligence baruu barbaadan asirra deep learning assignment solution isa hundi isaa asirra jira akkamitti akka hojjettanii koodii isaa wajjiniin
Nami computer graphicsii baruu barbaadu as keessa seenaa bara. Human activity recognition application adda addaa. So C++ afaan Oromoo kan jedhu immoo asirra jira. Isa keessa seentanii koodii kanaan dura hunda isaa argachuu dandeessu jechuudha. Sooftiweeris waan isin barbaachisu asirrattiin upload isinii godha asirraa argachuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif share godha. Nagaan naa tura.